Qophiin waraanaa osoo godhamaa jiruu callisuun waraanatti walii galuudha jedhan obbo Geetaachoo Raddaa. TPLF mootummaa federaalaa waraanuuf qaamolee keessaa fi alaa wajjin tokkummaa tolfachuu ji'ootaaf erga waakkataa ba'e amma ifatti labsatee jira jedhan pirezidaantiin duraanii bulchiinsa yeroo Tigraay fi gorsaan ministeera muummee Abiy Ahmed obbo Geetaachoo Raddaa. Dhaabichi qaama faallaa Itoophiyaa dhaabate waliin hidhata tolfachuun mootummaa federaalaa kuffisuu kaayyoo godhatee hojjetaa jira jechuun balaaleffatan. Garaagarummaa mootummaa federaalaa wajjin qabu karaa humnaan qofa furuutu furmaata jedhee murteesseera jedhan fuula Facebook isaanii irratti akka barreessanitti taatee torbaan darbee lixa Tigraay sharariinaatti ta'e akka fakkeenyaatti kaasuun yaaddoo waraanas deemaa jiruuf hawaasni addunyaa callisuu akka hin qabnee fi sochii waraanaa naannichaatti taasifamu akka to'atuuf waamicha godhaniiru obbo Geetaachoon. Waamicha isaanii kanaan yeroo qophiin waraanaa taasifamu callisanii ilaaluun waraanatti walii galuudhaan tokkuma jechuun ibsan. Torbaan tokko dura naannoo lixa Tigraay naannoo daangaa Itoophiyaa fi Suudaaniitti raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota TPLF gidduutti walitti bu'iinsa erga gaggeeffame as gara waraana guutuutti ce'uu mala kan jedhu yaaddoon duraanuu ture hammaataa dhufeera. Obbo Geetaachoo Raddaa barreeffama isaanii kanaan TPLF humnoota faallaa Itoophiyaa ta'an waliin hidhata tolfatee mootummaa Itoophiyaa kuffisuuf malee nageenya uummata Tigraayiif yaadanii akka hin taane komii cimaa irratti dhiyeessan. Gaggeessaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhiyeenya nageenya uummata Tigraay awwaala mootummaa paartii badhaadhinaan hoogganamu qofa irratti jedhanii dubbachuu isaanii kan ibsan obbo Geetaachoon kun nageenya uummataaf osoo hin taane tattaaffii TPLF ofii isaa baraaruuf taasisu ta'uu fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessan. Obbo Geetaachoo Raddaa yaaddoo namoonni hedduun waraanni kaaba Itoophiyaatti irra deebiin ka'uu mala jedhanii ibsaa jiran ilaalchise ibsa dheeraa fuula miidiyaa hawaasaa irratti barreessaniin TPLF fi mootummaa Eertiraa itti gaafatamaa godhaniiru. Uummanni Tigraay rakkoo hamaa amma keessa jirutti akka lixu kan godhe gaggeessoo TPLF ta'uu kaasuun addumatti ammoo qaama faallaa waliigaltee Piriitooriyaa ta'e Eertiraa waliin tokkummaa abaaramaa tolfachuu fi kaayyoon isaanii mootummaa Itoophiyaa humnaan aangorraa buqqisuu ta'uu ibsan. Galmi isaanii kun ni dhugooma moo hin dhugoomu kan jedhuuf hin yaadda'u akka hin dhugoomne nan beeka garuu nageenya naannichaaf balaa inni qabuu fi jiraachuu uummata Tigraayiif balaan inni qabu kan callifamee bira darbamuu miti jedhan obbo Geetaachoon. Mootummaan Eertiraa yaaddoo mootummaa Itoophiyaa irraa qabuun TPLF fayyadamee Tigraay gidduutti meeshaa akka taatu gochaa jira kan jedhan obbo Geetaachoon yaaddoon waraanaa as deemu uummata Tigraay qofaaf osoo hin taane uummata Itoophiyaa hundaaf ta'uu akeekuun hawaasni addunyaa akka xiyyeeffannoo kennee dhimmicha hordofu waamicha dhiyeessaniiru. Ministeera muummee Abiy Ahmed dabalatee qondaalonni mootummaa Itoophiyaa olaanoon yeroo garaagaraa TPLF humnoota alaa fi diina seenaa Itoophiyaa ta'an waliin hidhata tolfachuusaa irra deddeebiin himataa turan. TPLF gama isaan humnoota keessaa fi alaa Itoophiyaa akka diinaatti ilaalan waliin hidhata tolfachuusaa ibsee ture. Dursaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el adoolessa 19 bara 2026 walgahii magaalaa Maqaleetti gaggeeffame irratti mootummaan Itoophiyaa kana booda Tigraay qofa lola miti paartii badhaadhinaa akka yaaddootti kan ilaalan qaamolee hedduutu jira jechuun dubbatan. Dabaluunis qaamolee mootummicha akka diinaatti ilaalan waliin walta'iinsa tolfanneerra rakkooleen kunneen jiraatanis irra aanuuf ofitti amanamummaa guddaa qabna jedhan. Haa ta'u garuu TPLF humnoota wajjin hariiroo tolfate ebalu jedhee hin tarreessine. Obbo Geetaachoo Raddaa hawaasa idil addunyaaf qofa osoo hin taane humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaafis waraana labsurraa of qusatanii mala biraa ittiin nagaa buusuun danda'amu akka barbaadan gaafataniiru. Humnoonni Tigraay fedhii gaggeessoo TPLF yakkamtoota muraasa jechuun ibsan tiksuu osoo hin taane jiraachuu fi nageenya uummata Tigraay eeguu qabdu jechuun akka didaniif waamicha godhan. Mootummaa Itoophiyaafis waamicha godhaniin tuttuqqaan hanga barbaade yoo jiraatellee waliigalteen Piriitooriyaa guutummaan akka hojiirra oolu daandii nagaatti geessu hunda akka banaa godhu waamicha godhaaf jedhan. Oduun keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Chaanalii kana gammaatti subscribe yoon goone subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatina. Yaada keessanillee koomentii irratti nuuf qooda. Hanga birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.